abbaa ilma hafuura qulqulluun jarri kun qaama sadii moo qaama tokko? Qaama sadii waaqa tokko. Qaama sadii jedha abbaddu. Abbaan ilma ni jedhama? Hin jedhamu. Ilmi hafuura qulqulluun ni jedhama? Hin jedhamu adda adda. Gaheen isaanii to hojiin isaanii takka moo adda? Ga'een isaanii tokko lafa ta'us qaba, adda lafa ta'us qaba. Laala jechuun bakka akkasitti ta'uun qabu ka wanni takka yeroo lama wanni ta'uu danda'a. Amma Yesuus ilmaami? Yesuus ilma. Abbaan wayi ilma? Miti. Tokko miti jechuudha. Hafuurri qulqulluun wayi abbaadha? Akkas miti. Garuu amma gamaa. Okay, isaan hafuura tokko qabammoo hafuura tokko lubbuu takka qabammoo hin qaban. Maal jette? Yesuusis lubbuu hafuura addatti isaan malee qaba. Miti. Jarri kun sadeen gaheen isaaniitis abbaan ajajaan jara kana hundaa eenyu? Ajajaa waan ta'edha. As keessatti Waaqayyo abbaan maaliif abbaa jedhamee kan jedhu ittiin sii dhufa gaa. Kan ajaju kan gartee qaama kana olii gad ajajuu danda'u waa hunda raawwachuu danda'u kan waan ajaja dabarsu abbaadha moo ilma? Tokkummaadhaan hojjetu garuu ilma kan jedhameef in ergame. Sababii ergameef ilma jedhame tokkummaadhaan hojjetu. Amma fakkeenyaaf eenyutu ilma kana argamsiise? Waaqayyo abbaadhaaf ergame. Waan jedhe Yesuus ilmi kun abbaa malee argamuu ni danda'a? Eenyutu Yesuus? Yesuus Kiristoos ilmi jedhamu kun abbaan kun osoo hin jiraanne argamuu hin danda'a? Walumaan turaniin bakka zalaalam iskala zalaalam bakka amma utuu lafii waan uumame ilma kan jedhameef eenyutu tokkicha ilma isaa jaalatee biyya lafaatitti erge? Baay'ee bareedaadha. Waaqayyo abbaatu bareedaadha beekee bareedaa san deebisee bareedaa koo. Waaqayyo abbaatu erge waan isirratti. Waaqayyo abbaadhaami kun. Eeyyee. Waaqayyo abbaa kana malee Waaqayyoon abbaa biraan ni jira? Waaqayyo abbaan hin jiru. Waaqayyo abbaan tokkumadha. Goobas abbaan kun Waaqayyo guutuudha moo Waaqayyo irru? Perfect God. Waaqa guutuudha. Perfect. Waaqayyoon tokkichi kun gargaarsatti qaama biraatitti ni hajama? Waaqayyo kun? Waaqayyoon abbaan. Abbaan kun fulii gad waaqa guutuu fitsum amlaakimi? Eeyyee. Guutuu jechuun maal jechuu? Waan tokko maa mudaa kan hin qabne guutuma jechuudha ka? Qaama tokkotti kan gargaarsatti hin hajamne yaadaanis beekumsaanis dandeettiinis humnaanis miti? Yesuus Kiristoos abbatti ni hajamu moo hin hajamu? Yesuus Kiristoos abba hin hajajamu. Laa waan jedhe Yesuus Kiristoos abbaarratti ni hirkata moo hin hirkatu? Or is he independent abbaarraa? Yesuus Kiristoos amma adda adda goote ammati waan iddoo garaagaraa jijjiiru goote. No naa deebise abbaan Waaqayyo tokkicha waaqa guutuu nama guutus waaqa guutus miti abbaan waaqa guutuudha. Karaakterii isaaniiti kun personii adda addaa ta'uu isaanii kan agarsiisu tole. Waaqayyoon tokkicha kun tokkicha dhugaati moo dharaati? Waaqayyo abbaan. Maal akkamitti dharrumti hin jiru malee Waaqayyoon bira? Okay. Waaqayyoon tokkicha kana malee waaqni biraan ni jira? Waaqayyo tokkicha malee waaqni biraan hin jiru. Goobas. Kuni Waaqayyo abbaadhaa fi intini modda baasii gaalaa fakkeenya agarsiisaa jirtu irratti siin jedhe. Waaqayyo abbaa malee waaqni biraan hin jiru jennatu hin ta'in Waaqayyo tokkicha jennee amanna amma iyyuu laasii galeera. Yesuusis hafuura qulqulluunis Waaqayyo abbaanis Waaqayyo jenna tokkodha. Okay, akkana amantan akkuma isin jettan adeemume. Waaqayyo ilma, Waaqayyo abbaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu. Waaqayyo tokko moo jetta laa dhageessita dhumarratti tokko jetta. Meeqa waa sadii lakkootti akkamitti tokko naan jettaati? Baay'ee gaariidha kun amma kuni maal jechuudha yoo amma fakkeenyaaf abbaa kiyya harmeetiyya haadhatiyya maatii takka jenna ammoo adda. Abbuuttiin sii dhufa. Abbulaa kun asirratti maal jechuudha seette? Fakkeenyaan sii fudhadha. Fakkeenyuma salphaa sii dhufuu danda'u. Wantichi amma kaalkuleeshiniidhaan sadii akkamitti tokko ta'e yoo jette dhaga'amaa jira? Hin dhaga'ama. Amma kaalkuleeshinii waaqayyootiin sadii akkamitti tokko ta'e tokko akkamitti sadii ta'e rabbiin hin gaafatama amma fakkeenyaaf tokko akkamitti sadii ta'e sadii akkamitti tokko ta'e gochuu hin danda'u rabbii qoyi. Soo magana naa deebisime.
Maal ta'e? Maal godhuuf? Fakkeenyuma siin jedhe amma isa kana dhiisiiti. Sadii akkamitti tokko ta'a tokko akkamitti sadii ta'a amma sammuu keenya ol miti kaalkuleeshinii waaqayyo. Waaqayyootu ani tokkichaa jedhe lama ta'uu danda'u. Yoo lama ta'e jedhe kijiba diigame jechuudha. Waaqayyoodha raata jechuudha. Laman taane ammas tokkumarra jirra. Waaqa tokko amanna kooni. Waan kana meeqa qalamni humnaa meeqaan harka jira isaa? Fakkeenyi natti kennaa jirtu kuni abbu. Abbu fakkeenyatti kennaa jirtu akka ati jettu kanatti waan adda addaa sadii adda adda bahee. Okay. Amma boqonnaadha. Boqonnaan adda baafna. Amma afaaniin haasa'u jirra. Boqonnaa irratti si gaafadha. Yohaannis 17 lakkoofsa 3 baasime. Yohaannis 17 na duraa cufaa bilbila biraa qabadheen jiru. Okay. Anaa dubbisa akka jedhu. Anaa dubbisa qoyaa asirraa. Yohaannis 17 lakkoofsa 3. Inshallah namni biraatti fayyee inshallah abshiru. Ana booda naan deemaa jiran. Yohaannis 3 Yohaannis 17 Waa'ee waaqa tokko duwwaa ta'uu isaatiiti kan haasa'u. Eewa sana qoy eenyu dubbachuudha amma qalamaniin jijjiira. Okay. Abbaa fi ilma dubbisi bakka sana akka jedhu. Si waaqayyo eenyu jechuu jira. Amma kuni abbaadha kuni ilma okay. Si waaqa Yesuustu si waaqayyo abbaa kanaan jechuudha miti. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu jedhe Yesuus. Si waaqayyo jedhe kaaltuma fufate. The only true God. Ingiliffisa the only true God. You the only true God jedhe jechuu jira qoya achirratti hin banadhaa qoya dhaabbadhu Yohaannis. Koosta sadii akka jedhe. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin ergees beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Eenyu akkas jedhe? Yesuus Kiristoos. Yesuus himi? Yesuustu si Yesuus kanaatu si waaqayyo you jechuun is a singular. You the only the true God. Eenyu jechuu jira? Yesuustu si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa eenyu tokkichi dhugaa waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu jedhe Yesuus Kiristoos. Itti fufi qaxumuri. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin ergees beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Eeyyee. Akkasimi? So waan si gaafa itti ergaa sanitti sin dabar. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadhaa kan Yesuus jedheen abbaadha moo hafuura qulqulluu moo ilmaan jechuu jira. Okay. Baay'ee gaariidha. Amma kutaa kana irratti na gaafatte moo waliigala isaati amma beekumsatti barbaada? Afaan Oromoon si gaafadhe kutuma boqonnuma tana kan Yesuus si waaqayyo eenyu jechuu jira. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadhaa eenyu jechuu jira. Abbaadhaami? Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu? Waaqayyoon tokkichi dhugaan waaqayyoodha. Abbaa ilma tokkichi san eenyu? Abbaa ilma afur qulqulluu. No akkas hin jedhu. Hin jedhu. Eenyu kan dubbachuu jiru dhaabbatee Yesuus kanaatu amma fakkeenyaaf ani Yesuus yaa jedhu waaqayyoon waaqarraa jiraatu biyya lafarra taa'e si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Eenyu jechuu jira jiraan? Hin dhaga'amu. Maa neetworkii kiyya qayyii garsiisu jira waan taateef hin beekne. Abdii jirtu? Ni dhaga'amu. Jirras. Dhaga'ama. Bar ayyee. Eenyu dirriba? Iyyee nan dhaga'a. Dirriba. Ayyee yoo Si dhaga'amu. waaqayyo eenyu jechuu jira biyya lafarra dhaabbatee biyya lafaa dhaabbatee si waaqayyo eenyu jechuu jira. Itti fufi kaa jedhati xumuri. Eenyutu si waaqayyo jechuu jiraan jedhe. Yesuus amma gaa maaliif jedhamee dhiina gaafadhu kaayii gottu gaaffiirra jirta moo Yaa goobazii waan jedhameef san waan jedhamee jira dubbii dubbachuu waan Yesuus waan caafame ittiin dabalanii sitti dabala. Si waaqayyo eenyu jechuu jira biyya lafarra taa'ee waaqa. Waaqayyo abbaadhaan jedhe. Waaqayyo abbaadhaan jedhe. Okay, goobas waan jedhee na dhaggeeffadhu. Waa sadii jedheen Yesuus si waaqayyo eenyu waaqayyoon si anaamit. Si sumaatu waaqayyo jedhame waaqayyoon si tokkicha tokkicha lama moo sadii jedhe sillaasa jedhe moo si waaqayyo abbaa sumaatu waaqayyo tokkicha sumaatu dhuga jedheen himi goobas ni kijime moo dhuga dubbate dhugaa dubbate maal jechuudha
Waaqayyoon tokkicha abbaa qofa jedheemi Yesuus. Amma itti naa gootoo akkas hin jenne abbaa qofa si qofa jedhe miti. Dhaggeeffa. Si qofa jechuun bicha aanteewun jedhe boo si qofa dirriba suma qofaatu afaan Oromoo dubbateewun sin jedhe. Kabiraa dubbate jechuudha. Miti akkas miti. Okay, hayyeerraan deebi'e. Mana kana keessa suma qofaatu dirribaan jira yoon jedhee. Baay'ee gaariidha. Ishi maal jechuudha diina gaafadhu kaa ittan sii dhufa sirriidhaan. Maal jechuudha afaan nagalee boo hiikoo teetiin waan Yesuus jedhe malee waan biraa hiikoo teetiin dabalee afaan Oromoo hiikuu hin deebiin. Hiikoo qaba dubbisanii wangeelli kuni al tokko nargee afaan Ingiliffaatiin dubbifama afaan Amaaraati. Dhiifama. Hayyee. Kutaa tokkooni macaafa kana dhiifama abbu. Argaartaa? Ndaga. Falmiin goonu waan maal hubatte kun irratti maal jetta jettee yeroo naa laachuu qabda abbu. Maal jechuudha? Yeroo an waan si gaafee afaaniitiin si gaafadhee bara. Eenyuun Yesuus si Waaqayyo jedhe. Iyyuu jechuun eenyuun jechuu jira Yesuus. Dogoggora siin jechaan jiru maal jechuudha? Anuma jala deem waan wangeelaa jala ittiin dabalu waan ani ittiin dabalu ittiin dabalin afaan Oromoo naa galee. Yesuus Kiristoos laal kana abbaan Yesuus qalama kana si Waaqayyo si Waaqayyo eenyu jechuu jira. Isaan jedhe siin hin falmine abbu sirriidhaan siin jedhe. Sirriidha inni ati jette kun sirriidha maal jechuudha naan jedhe. Okay sirruma tana naa deebise waan jechuu jiru dubbachuudha boodarra itti himta. Si Waaqayyo eenyu jechuudha si. Isaan jedhe eenyunni. Waaqa ta'u abbaadhaan jedhe Waaqayyo abbaadhaan. Isa tokkichi san eenyu. Waaqayyo abbaa. Isa dhugaa kan dhugaa san eenyu. Isa Waaqayyo abbaadha.